Ani nama wali sattarre Oromoo qofaan arge. Simbo baadii galtii. Muas sumbaki tinaarte indala san harka fuudhuu didee jechuudha. Muas Muhammad dhalaa dhungachuun isaa nan aarsine. Roomaantikii mattaluun isaa nuti nu boonsee jira. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoonni Qe'ee TV ku YouTube channel Bilillee TV dha. Har'as video biraatiin isiniif qabadee dhufeera. Kana qofaa miti YouTube channel keenyas guddataa jira. Subscriberii kuma takka ol dabalee jira. Kanaaf immoo galatoomaan isin jechuu barbaada. Warroonni subscribe gootanii warroonni subscribe hin godhinis subscribe gochuudhaan miseensa YouTube channel kanaa ta'an isin jedha. Achumaan video kanas like gochuun dagatina. Gara video isiniif qabadee dhufeettiin isin dabarsaa hamma xumurattuu na waliin tura. Wow, akkami sonsa mudhiin ishee dogaa sonsa mudhiin ishee miidhagani sirbi kun siif sirbame bareedu. Mudhiin kan kee sorsa ta'u ana qofaa miti daawwattoonni kiyyaa'u si murteessan. Gaayis akkasimi garuu maaf zippii banattaa maaf himeenatti. Franco! Let me the great account. Guyyaa duduu kullaa deemu jammartee waan. Maal jechuun? Duduu kullaa deemu jammartee waan jechuun uffata kaawwattu. Bukoo, Asa, Harankosi, Maal jechuun geeti? Ganyaa baddaa. Argiif jedhee tan qullaa maa deemtee jugiyaani? Asa wayi naal shakilik. Argiif jedhee tani malaata. Yaa jaaraan ta malaatotaati akkasimi meegaa isa guutaa malaatotaaf. Malaatotan tuffatina waa hedduu qaban malaatonni namoonni malaatota waa hedduu qaban. Kootu ummanni araarame kootu jazba. Kootu waa nyaatee deemta ummanni araarame. Kootu sintuqu waa lollee ta'e uffata kee diratee deemta. Da'uun baana jalaase. Kootu mucaa kai kootu mucaa maqaa sodaat. Namtichi video kana edit goote garuu akkamiin walitti dhufe dhugaa laaltee jirta dhugaa baay'ee bareeda dhugaa videoon sirriidhaa kanaa miti edit waliin godhaniiti jechuudha. Jaalallee koo. Sinjaaleedha. Dhugaa. Heeyyee dhugaadha. Okay, baay'ee sin jaaladha. Nuti illee baay'ee sin jaalanna afaan Oromoo baradhaa gaariidha afaan barachuun gaariidha waan ta'eef baradhaa nuti illee baay'ee sin jaalanna. Nice. Namtichi isin asirratti argaa jirtan kun sheeyiticha keenya Muaz Muhammad jedhama. Gurbaa gaafa salaa badhaasa isaa qarshii 500 badhaafamuu harka nama dubbisuu diteetu makka hajjiin xaafa jedhu fi asitti unoo keessiin geenin tala xaafee deebe. Idaan isaa fi murtii guutuu wanni asitti akka deddeebi'aa oolaniif beera asii kana meefata rabbisu taadha. Haasa harman lafii mushkila. Mee mucaa gadheen nyaattee jirte amma gadheen si nyaattee jirte kaameeraan akka hin taane si qabe baleessaa. Garuu an kan na dhibe maaliif kaameeraa waraabdanu? Obaasanii gurbaa dullatti as harkisee kun calqii tan afaan kana hiisa akkanatti nama dhungatu wama jiraati garuu itti toltedha wanni dhuytu tun itti tolte intala argatte akka qabaaban. Wayii feemisticha keenya akkanas godhanii dhugatti. Dhugaa rabbi harmallaan tun hin taane walitiin keeyirii. Dhimma Muwaazii wal qabatee dhiyoo kana viidiyoon namoonni baay'een viidiyoo dalagaa jiran mee viidiyoo biraa isaa ilaallu. Ani nama wali sattarre Oromoo qofaan arge. Ni kakadha kitaabatti Oromoo ta'uu sattarre. Samucaan kun daa'ima amma lafa ol ka'ee mucaarraa maal feetan? Hay yeroo isaa keessa jira bakka namni ni dogongora isaatiin viidiyoo waraabdanii as baaftanii namuma akkamii isinii hojii nyaachuun taatan isin aboo. Yaa brother taragaagee dhugaa garuu haaruun qabdu saayibni keetii miti yeroo ammaa kanatti obboleessi keetu badii daleeydee yoo ati karaa negatiiva irra si argan yoo ati waan takka waan hamaa daleeydee fiiganii si booda haasan fa'aadha malee akkatti si bira dhaabbatanii si jajjabeessanii si dura dhaabbatanii akka namaa siif hin lolanii ijoolleen harargee baa dhugaa na toltanii jirtan dhugaa akka walii dhaabbachuun keessan das nama ja'a kanaan itti fufaa. Garuu namni badii gizee dalagees balleessitee jirta ja'amuu waan jiru warri. Salaamu alaikum warahmatullah. Dhimminiin irraa dubbachuu dhufe dhimma obboleessa keenya Muwaaz ka ajandaa ta'ee deemu jiru kana mee bikka kanatti waan takka bal'isnee yaayannu. Amma viidiyoolee sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamuu jiru kana irratti namoonni cinaan Muwaaz qeeqanii
cinaan immoo muwaaz jajjabeessu jiranii ani immoo viidiyoo masanuu muwaazii miti jeetiin furadde so isinoo muwaazii miti jettanii yoo fudhattanii bira qottanoo viidiyoo san karaa gabaabaa akkuma nan muwaazii miti jee bira qotetti isinis muwaazii miti jaatii furadhaatii bira qotaa. Muwaaz Mahammad dhalaa dhungachuun isaa nan aarsine garuu shishaa dhuguun isaa na aarsee jira. Sheekni hundilleen fuudhu malee dhungatu malee hin dhalu. Garuu haraamitti dhungachuun akka sheekotaatti fi yookaan immoo akka warra nashiidaa yookaan manzuumaa hojjetutti dhorkaadha. Haa ta'u malee mucaan kun fandaataadha, dardara, waxxaatiidha. Kisingii akka faranjiinuu dhiistee jirti kisingii akkasii roomaantikii mattaluun isaa nuti nu boonsee jira. Shamarran immoo dhiira akkasii jaalatti. Garuu umraa dhaqanii waan akkasii godhuunis ni ulfaati. Kun immoo maqaa warra manzuumaa hojjetuu xiqqeessa jechuudhaan miidiyaan dhaadachaa jira. Garuu warri viidiyoo san gabbaases badii qaba. Ani akka kiyyatti namni laayifii dabarsuun waanuma jiru namni hundi simmeetii qaba. Simmeetii isaa to'achuu dadhabee yoo akkas godhellee garuu shishaa harkisaa kisingii godhuun san dogongora haa ta'u baga godhe ilma dhiiraati irraa gabbu'a. Hai Nasra akkamii gaazexeessituu ni taata dhugaatii haala kanaan yoo itti fuftee bakka gaazexeessituu ni taata dhugaa akkamii dubartoonni nu boonsee jira jechuun jiran muwaaziin. Maqaa jalatti ni qataa murte guutoon enerjii san biyya bara kana murte guutoo tanii bareessa. Amma maan naan jalli beekaanaan haga san jechuun namaan natti mesi dhalaan natti mesuudirraa na erganii footoo isaa. Gadii sinaan jedhaan waan akkanaa kanan jee aan lakkiin dhaqqabadhu waan akkanaa kanaan jeenan. Ganaa kamcaa kunillee akkas qabu jira jan muwaaz jettan kana gaa. Usboo. Wallahi sir. Hai. Ilmi namaa bakka ilmi namaa ifeeggachuu qabu. Ani alhamdulillah hin jenne alhamdulillah bakka namni amma anaa tana ibsa wallahi duriyyee maafiyaa naan jaa. Dhiira tokko wajjin kana nikikiin qabu qaban. Maaliif irraa naraam dalagasi jamma? Warda dhuguma keeti dhuguma sanuti. Kaniin jaaladhe halaal godhadhee wajjin wanta jaa. Jara keenya qoyaan tana dhibda nuti dhabnee barakata taa'u jirraawu. Ka argatee bira haa taa'u tani maasummaa qabee mana siree ol geeffatee ol fuudhee akka hin dhaatin hin jaabara. Wani na aarsisanii bara. Yaa intala baadiyyaa mee dhiisime wallahi dhalaan ta'e Oromoon tummo. Anammaan tana bar bakka nama Oromummaa kanaa waliin kaadan jee bar. Laalama beekadhu guzee kanaa kana isaatutu siin fadhu jeeni jechuu ibsa. Irraa waraabanii gaddisanii. Mucaa takkaa shishaa harkiseen beekin mucaa takka godhaa maashaa isaa nama barsiise. Beepii bar wani sun beewan tanaan asii harkisaa ture hin garree. Isaan nama barsiise waan. Ni tolti ikkam jaabar. Tamaari waan hafaatu jira beekadhu beepiin sun. Hashiisha faata qabdu jira. Beektaa waan kana. Wallahi rabbiin akkas naman godhini garuu ilmi namaa wal sattaraa dhalaan gizee achi nama kaate. So guys video narraa akka waliin dhufe kana fakkaataa akka itti bashannantan akka itti bohaartan abdiin qabaa. YouTube channelin keenyas yaa guddataa jira subscriberii kuma takka dabarree jira ganaa subscribe 10,000 100 seenaa yeroo biyyee isin immoo subscribe gochuun dagatina video kanas immoo like gochuun dagatina isinin jaalladha hamma video itti aanu wal arginu nagaan turan dhaamsa kiyya.